Jilli miseensota koree dhaabbiyaa fayyaa mana maree magaalaa Adaamaa aadde Emmabeet Jibbaan durfamu sadarkaa giddu galoonni oolmaa dargaggootaa magaalichaa irratti argaman daawwate. Sagantaa daawwannaa kanarratti hooggantoonni sadarkaan jiranii fi koreen dhaabbii shanan kan argaman yoo ta'u, giddu gala badhaadhina namooma dargaggootaa, manneen kitaabaa, iddoo haara galfii dargaggootaa akkasumas dirreen kubbaa miilaa daawwatamuun rakkoolee jiran irratti mari'atameera. Afayyaa mana maree magaalaa Adaamaa aadde Emmabeet Jibbaa manni marichaa karoora bara 2017 keessatti qabatee hojjechaa jiru keessaa giddu galaawwanii fi oolmaa dargaggootaa mijataa ta'e uumuuf hojjechaa akka jiran himanii dargaggoota waa kalaquu fi uumuu danda'u horachuun biyya waa hundaan badhaate taasisuuf xiyyeeffannoon hojjechaa akka jiran himaniiru. Bakka giddu gala qaamni adda addaa dhufee hubannoo irraa argatee irraalee fayyadamee bu'aa akka argataa jiru qaamni amma dubbisne agarsiistu tokko namni asitti qo'atee asitti waan jiru tasgabbaa'ee ilaalee carraa adda addaatiif itti dorgomuudhaaf as taa'ee qo'achaa jira. Manatti natti hin tolle yoo jedhu egaa kun waan guddaadha. Haara baafatee waan hojjechuu danda'u hojjetaa jira. Qulqullinaa fi magariisummaa irratti dargaggeessa aanaalee hirmaachisuun misoomsuu akka qaban kan himan aadde Emmabeet giddu galaawwan kana irratti carraan hojii bal'aan uumamee fi madda galii uumuu akka qaban kaasaniiru. Ammas oolmaawwan kanniin keessattuu kan amma ilaalaa dhufu migiraa birattis kan dhakaa adii birattis wantoonni asiillee mana keessaa ka'aa jiran dhimmi ragaatiif dhimmi naannoo sanitti haala jiru sirreessuudhaaf seektara ilaalatu wajjin qindoominaan kan hojjetamu akka hafutti wanti jiru jira. Isa kana immoo qaamni daka jirus waliin taa'ame kutaa magaalaa irrattis xiyyeeffannootti kennamee waan hojjetamu magariisummaa wajjinis wal qabatee qulqullina isaa wajjinis wal qabatee dargaggeessi itti hirmaata kan yoo sirriitti itti deemame gaariidha. Waan baay'ee ilaallee jira waan ta'eef kun waan cimee itti deemamuu qabu. Itti gaafatamaa waajjira dargaggoof ispoortii magaalaa Adaamaa obbo Mulugeetaa Qaabatoo hojiiwwan oolmaa dargaggootaa irratti karoora addaa baafatanii hojjechaa akka jiran himanii giddu galaawwan magaalicha keessatti babal'isuun daa'imman lafaa dhufaniif abdiitti horuu qabna jechuun aanaalee hundarratti oolmaa dargaggootaa ijaaruunii fi misoomsuun dargaggeessi irraa fayyadamaa akka ta'u taasisuuf hojjechaa jira jedhan. Kanaaf karoorri keenya bara kanaa inni aanaa 19 irratti oolmaa dargaggootaa harkaan gahachuudha, ragaa abbaa qabeenyummaa fudhachuudha, laficha sana keenya godhachuudha, addaan baasnee calallee baasnee jechuudha. Inni taanee jiru maal inni isaan 19 qabanne kana keessaati 7 irratti immoo waan wayii misoomsuudha jechuudha bara kanaaf. Misoomii paakeejii karaa kanaan dhufe irratti dhaabannee standaardii mataa isaa qabaa dargaggeessa sanaaf akka inni toluu danda'utti misoomsuudha jechuudha. Kana dhawaataan bara baraan bulchiinsi magaalaa 7 kana hundu misoomsa. Nuti immoo karaa adda addaatiin hirmaachifnee waa gochaa ooluufne bara dhufuu akkas goone yeroo gabaabaa keessatti 19 kan misoomu tajaajila guutuu dargaggeessa keenyaa kennuu kan danda'u dargaggeessi keenya bakka malee akka oolle kan deebisu waan ta'eef jennee karoora kana kan yeroo gabaabaas kan yeroo dheeraas akkasitti kan qobanne ta'uu isaati. Qaamoleen daawwannicha irratti argaman yaada raadiyoo ABC'f kennaniin dargaggeessi iddoo hin malle akka hin oolleef oolmaan dargaggootaa murteessaa ta'uu eeruun abbootii qabeenyaa fi qaama dhimmi ilaalu hirmaachisuun aanaalee hundarratti hojjetamu akka qabu kaasanii. Nama laalaa jiru kun waan gaarii lallaalee magaalaa lallaalaa turerraa qabeenya oolmaa dargaggoo kan turee abbaa biraatiin yookiin qaama biraatiin qabame sanis waajjira dargaggoof ispoortii hagatti hidhamuu hanga itti waa baay'ee dararamuu sodaachisoo hamaa keessa darbitanii abbaa qabeenyummaatti deebisuun keessa sun qabeenya kana waan gaariidha waan jedhu kaasuu barbaada. Oolmaa dargaggoo dallaan kabajamuu qaba. Naannoo sanis seektaroota qindaa'oo wajjin taatanii baasii adda addaa manni qopheessaa sin deeggaree dallaa isaas kabachiisuudhaaf qindoomina seektaroota wajjin qabdan maal fakkaata jechuun barbaada. Inni biraa bal'ina mana keessaas waan ta'eef ammas dantaa mootummaa fi mootummaa kabachiisuudhaaf ammas sirriitti naannoo sana irratti seektaroota qindaa'oo wajjin hojii irratti hojjetanii baay'ee gaariidha. Jalqabbiin jiru hojiin hojjechaa jirtan qabsoon taasifamaa jirtan baay'ee gaariidha. Kanuma daran cimsitanii itti deemuu qabdu waan jechuun barbaada.